fuudhee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota hawwiyyee ASMR artiimeeti. Oduun gammachiisaa hawaasa Oromoo keenyaa magaalaa Naayiroobii jiraatan mara. Ka artisti Jaalaluu guyyaa sadii boruu waan eebbifamu sagantaalee sanarratti akka argamtan jaalalaaf kabajaa isin gaafanna. Sagantaalee sanarratti artistoonni Oromoo kan akka Alii Saabii, kan akka Faataaniyaa akkasuma artistoonni Oromoo hedduun isaanii kan achirratti argaman yoo ta'u, akkasuma koomeediyoonni dinqisiifamoon kan akka Balaakii Manyaawee hedduun isaanii akkasuma gaazexeessonni OMN Guyyoo Waariyoo, Abiraam Birruu hedduun isaanii achirratti kan argaman ta'a. Marree sagantaa kanarraa eenyutu hafa? Hawaasni Oromoo Naayiroobii jirti. Jaafarii irraa hafuun ni taatire birroo yaa birroolee nu dhiiftumoo walitti deebinaree jedhee ture Jaafeerraa immoo hafuun qaaliidha. Kanaafuu hawaasni Oromoo Naayiroobii jiraatan akka sagantaa sanarratti argamtan jaalalaaf kabajaan isin gaafanna. Nus bakkee jirrutti sagantaa kana dhaggeeffachuudhaaf miidiyaalee garaagaraatiin qophaa'uudha. Aartiin guddina, aartiin jabina, aartistii Oromoo kanneen hojii gaarii qabatanii dhufan mara jajjabeessuu aadaa haa taasifatu. Horaa bulaa deebi'a.